afaan kaachuu saawwata baqa. Saawwata teessanii. Saawwata hin jedhamu keessaa guuruudha baqa. Akka tasaa kofoo bitadhee tiishartii jala jaappooniin uffanne tiishartiin naa gaddeemu narra dho'e gama duubaatiin. Guyyaa san kophaa taa'ee raa guutuu bara nama adda addaa wajjin taa'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Education Vine. Arraan tana magaalaa keessa yaa'aneeti namoota tokko tokko gaafii gaggaafachuudhaan yaanu hanqa dhuma qophii teenyaatti nu faana tura. Eid Mubaarak kullu aamin wa antum bi khayr isiniin jaa. Warra baranaa kan bareedduu rabbi waa godhuun isiniin jaa. Gara viidiyoo turtii gaarii. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila. La ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. halkan iidaadii kun akkana jiru. Roga daawwattoota keenya akkuma gartan kana halkan iidaadii zikrii jiran gaa akkuma gartan kana isaan keessaa inni nama ta'u gaafii gaafachuu deema. Hayyee maqaan keenya? Usso Amin Abdallah. Ussoodha. Usso. Hayyee ussoo keenya. Iid jechuun maal jechuudha? Iid jechuun gammachuu musliimaati. Gammachuu musliimaa jechuudha? Gammachuu musliimaa beeksisu. Tokkummaa musliimni qabu ibsaa jechuudha. Kunoo gaa jiru zikrii godhaa jiru san bira irraa malleedha biraan deemne isaanuma keessaa nama tokko ammaas gaafachuu yaana. Hayyee maqaan keessanii? Samiir Abrahiim. Maqaan kee Samiiri? Hayyee Samiir gaafii hanqa sadii takkaan si gaafadha. Gaafii sadii yoo naa deebisu ati afur sittaati. Hayyee. Iid jechuun maali akka keetitti akka silaatitti beektutti? Iid jechuun gammachuu uummata musliimaa ta'a. Iid jechuun gammachuu jechuudha. Iid jechuun akka keetti iid jechuun guyyaa gammachuu musliima maraati. Iid jechuun akka keetti anaaf guyyaa gammachuu, guyyaa milkii, guyyaa namni hundi firaa fi haalii hundi wal argu. Iid jechuun akka keetti maal jechuudha? Ani iid jechuun akka keetti gammachuudha jechuudha. Walumaa galatti iid jechuun gammachuu teenyaaf yookaan waan islaamni ittiin gammadu jechuudha. Iida jechuun guyyaa isii keessatti rabbi guddisanii akkuma san rakkataa keenyatti gargaaran kan isa keessa rabbi sodaa jabeessan jechuudha. Iid jechuun gammachuu musliimaa takka jechuudha. Namni musliimni kun amata keessa yeroo gammadu qaba, yeroo walitti gammachuu tokko dirree iidaa dhaqee salaatee gammadu jechuudha. Gammadu waa iid jechuudha. Jechuun gammachuu takka jechuudha. Iid jechuun rabbi kadhachaa oolu. Rabbi kadhachaa oolu fa'a. Iid jechuun gammachuu uummata musliimaa maraati baqa. Iid jechuun gammachuu uummata musliimaa ta'e hundaati baqa. Iid jechuun bakka guyyaa ayyaanaa jechuudha. Halkan kun iidaan Halkan iidaati jala bultii iidaa jenna. jala bultii iidaati. Iid jechuun dirree iidaa dhiqanii salaatutti na fakkaata. Iid jechuun dirruma iidaa dhaqanii salaatudha. Yookaan guyyaa ayyaana musliimaa tokkicha kana. Iid jechuun guyyaa gammachuu jechuudha. Halkan kun halkan maali? Halkan iidaati. Halkan iidaati. Hayyee gaafiin si gaafadha. Gaafiin xiyya xiqqishu tokko khilaafti taanaan sidda balamti. Hayyee jechifadhu. Harka hanqaan ol qabee naa himta. Harka hanqaan ol qabe kanaan ol qabuu deemaa jette. Sadii moo afur ol qabdee naa himta. Haa? Meeqaan ol qabe? Sadii. Manatiin meeqaan ol qabe? Duwwaa. Ammoo Afur. akkanatti afuriin. Guyyaa iidaa keessa maal godhuu feeta? Guyyaa iidaa keessa gaafii bareedduudha. Guyyaa san kophaa taa'ee raa godhuu bara nama adda addaa wajjin taa'ee Korbeessa qalee gammachuu maatii yooliin qoodachuun barbaada. Ati guyyaa iidaa raa godhuu. Ati iidanii gootaa? Niin godhee Saamee garra. ganama subii raakee guyyaa guutuu Namni engi tokko sa'aa ja'a booda godha jaan. Ati sa'a ganamaan godha. ganamaa niin godhe dirree iidaa dhaqee salaatee ichi booda guyyaa guutuu guyyaa bashannanaa waan ta'eef Iida namni musliimaa mee qaba?
iida namni musliimaa Eh, uummata keessaa yeroo lama qaba. guyyaan jimmataa ta'u. Guyyaa jimmataati sadii jechuudha. Guyyaa jimmataati hojii sadii. Guyyaan jimmataa iida. Guyyaa jimmataa akka musliimaatitti iida yaa. Guyyaa silaa inni walii gala akka musliimaa meeqa? Akka musliimaatti kafardi inni lama. Inni lamuma. Lamuma. Iddii dhuftee takka haa huccuun bitatiin dabarsitee ni beektaa? ammoo iddi dhuftee takkaa kaniin huccuun bitatiin kaniin hin dabarsin hin beeku osoo iddi faan hin dhufneen itti qophaa'ee idaa dhufu jira jeeqa iddi islaamaa kabajamtu yookaan ta islaamni ittiin kabajamu iddi islaamaa waan sadi taateef gaa idda sadeen irraa idda arafaatii taammaatun waan idda arafaa taateef osoo isin dhufneen itti qophaa'ee cuucuus bitadhee akkasii waa hundaa'uu lafa jala bitadhee akkasitti qophaa'an. Tan bitatiin hin jirtu? Tan bitatiin hin jiru. Inni meeqaa jirete? Inni meeqa? Sadii. Sadii? Namni hangi tokko lama jaa. Iddi guddoon beekamtuun iida lama iida soomanaatii fi iida arafaati. Takkaffaan iida lama ta'an. Inni meeqa? Inni sila? Inni sadii. Tami? Jimmaan iida? Jimmaan isa iida xiqqoo islaamaa jaamte. Iida keessa inni ijaabamti? Iida keessa inni ijaabamte. Dirree maadha inni salaanne duuba? Masgiiduma jummaa godhanii galan malee iiduma xiqqoo jaamte malee garuu iida akkasitti guddoo jaamtee laalamte jechuudha. Inni hin harkanne boqotan inni lama? Inni lama. Takka jimmanni iidaa miti? Akka iidaati malee. Gaafa ijoolleeti moo amma iidarra godhuu feeta? Gaafa ijoolleeti. Gaafa ijoolleeti? Maaliif? Gaafa ijoollee sana hedduu tapha kanan fedhaa ta'a salaata kanas hedduu waan Hin feetu jechuudha. natti hin tolleefi taphachuu fedha taphachuu sanii hin fedhe akkanuu taphachuu fedha gaafa sana birra fedha. Namni guyyaa iidaa bira dhaquu feetu eenyu? Guyyaa iidaa namni ati bira dhaquu feetu? Guyyaa idaa namni an tokko fara bira dhaquu fedhu haadha abbaa kiyya fa'aa ziyaaruudhaan fedha. Eegas immoo saahibban kiyya qaqqaalii bakka dhaqee ziyaaruun fedha. Saahibban ufaa ifa ziyaaruu feetaa? Nama hin beekne ziyaaruun feetu? Kan hin beenye dhaquu fedha. Dhumaa hundayitu nama hin feene nama hin beekne. Kan hin beenye garuu uummata musliimaa tokko tokko rakkataa musliimaa dhaqee gargaaru. Namni musliimaa iida sadii qabna nuti. Alusunna wal jamaa nuti iida sadii qabna. Iddi sadeen Idul Adhaa, Idul Fitrii fi akkuma san Jumaa iida torbaaniiti. Jummaan iida? Musliimaaf iida. Namni tokko tokko inni guyyaa lama jaati sadii gooti. Ani ka torbaaniitti dabaluudhaan ka amataa laaluudhaan immoo iddi lamu. Iddi lamu? Akka islaamaatti? Akka islaamaatti lamaa jira. Akka amantii islaamaa meeqaa jira? Meeqaa jira? Lama. Tokko tokko sadii jira. Tokko tokko sadii jaa sadii afaan kamigaa sadaffaa kana. Filoomoo beeytaami? Lamaan beeka. Lamaan Fitrii fi iida ladahaan beeka. tokko tokko bari jimmata iida jaani. Jimmaatis iida ta'uu danda'a. Ammoo iddii amata keessaa yeroo takka dhuftu iida lama. Iida lamaan tana iida alfitrii fi iida ladahaa jaamti. Iddii guyyaa jummataa. Maal qophooyteef? Guyyaa iidaatiif. Guyyaa iidaa. Guyyaa iidaatiif. Guyyaa iidaatiif. Wanni qophooyte hin jirtu jechuudha. Wanta hin qophooyneef? Wanti guyyaa iidaa qofa keessa godhuu dandeessu. Maali? Ta guyyaa biraa godhuu dandeessu. Garuu gaafiin tun anaaf haariyaa hedduullee akkasitti beekumsa hin qabu. Hin dandeessu tan. Guyyaa iidaatiin wanni si mudate maali? Guyyaa iidaa wanni na mudate akka tasaa kofoo bitadhee tishartii jala jaappooniin uffanne tishartiin naa gaddeemu narra dho'e gama duubaatiin. Guyyuma iidaatiin? Guyyaa iidaatiin akka tasaa naachi jaappoonii jalaa hin qabne narra dho'e qaadhimaan xiyyaana argarte guyyaa guutuu bu'aatiin oole guyyaa sana. Mana keessan teessee? Eegaa. Tanafaas si mudate jechuudha. Rakkoo mudannaa. Guyyaa iidaa maal fa'a godhuu feete? Guyyaa iidaa moo? Guyyaa iidaa ni jiraami. Yoo gaafa ijoollee taates huccuu bitanneetuma dabarsu amma waan huccuu bira waan kunneen hirruuf ka'a. Salaanneetuma qama'u. Afaan kaachuu saawwata baqa. Saawwata teessanii. Saawwata teenyatuma keessaa guurudha baqa. Keessaa guura jechuudha. Saawwata. Zaatota salaannee saawwata laagana nyaannee gattaa'u baqa. Guyyaan kun waan guyyaa ayyaama. Nin godhee. Saame gara. Galgaluma kanarraa eegalee hanga guyyaa sadiitti nin godhee jira. Namni tokko tokko saa ayyaabota goone jaan. Ati saame gara godhe. Galgaluma kanarraa eegalee. Iidaaf maal qophooyteetti? Gaaffii bareedduudha. Amma halkan kun halkan iidaatiif? Iidaaf maal qophooyte? Inshaallah ganama subii ganaman dirree iidaa deemee salaata keessa. Korbeessallee manaa qophaa'ee ni jira. Kan oofaa galtan? Wanni ati qophooyteef korbeessuma oofaa galtan? Sirrii hoolaa. Ayyee galatoom. Guyyaa iidaa sii boonee tolfattee jirtu. Sitti naaf hin qabu. Nama qaanfattu dura kuftee ni beeytaa.
Takka. Hin beeku. Ni jira mee yaad. Hin beeku qubee. Ayyaa galatoo. Isaan lamaan irraa tamirra jaalatu. Tamirra jaalatu. Lachuu turiin jaaladhan. Tama akkaan irra jaalatu xiqqoo. Akkaan Iidul Adaa. Gaafa ijoollee takka hanqalii guurrattee ni beektaa. Gaafa ijoollee. Hanqamta gaafa guurratte. Gurradheen hin beekee. Qacolletti gaafa ijoollee qacollettiin gurradhee beeka jechuudha. Hanqamta gaafa guurratte. Bakka hangumaan gurradhee hin beeku. Qacolletti bakka gaafaan kuma fa'aa gurradhu jira gaafaan 500 fa'aa gurradhu. Kuma ni guurratte daa hanqaliitti. Een gurradha. Nama beektu moo nama hin beekne raafuuti. Namumaan beekurraa namaan hin beekne irraan gurradhu. Nama hin beekne maqaan kaaftu jechuudha. Guyyaa iida gaafa ijoollee san. Eessa faadha dheeyita. Eessa fan nagaa bakka fakkeenyaaf gaa adda adda takka jira bakka waa muran fa'aa qiimtaa inni mul'isa. Magaalaa teessan keessaa baatee bakka biraa faadha. Magaalaa nyaataa sababa beektu bakka biraa dhaqama. Ammaa ta'e. Amma tana hargee lixaa aanaa utaa bultuun baddeessa. Baddeessaa dhaa baddeessaa keessaa baatee isa dheeyita. Baddeessa fa'aa. Guyyaa iidaa. Guyyaa iidaa baddeessa fa'aa kashaa beetin bakka biraa fa'aa dhaqa bakka baadiyyaa wayii. Baadiyyaa fa'aa biraa keessa. Namni ati bira dhaquu jibbitoo eenyu? Guyyaa iidaa. Namni an bira dhaquu jibbu ummata muka irraa raafsee deemu fa'a. Ummata muka irraa raafsee deemu fa'a. Muka? Haa kam? Warra mormatti waa dhuftu sanqa. Wayii asitti. Warra rabbiin gabbarre mukaaf dhagaa taabota fa'aa gabbarsan. Noo kaisa. Warra amantii islaamaa qabne san gartee. Ummata keessan fa'aa bira dhaquun fedhu. Ummata islaamaa liqi dhaqee irra deemee ijaaruun barbaada. Ati ummata amantii biraa qabu san dhaquu biraan feene. Ati waan islaama taate. Ati dalamaan irraa tamirra jaalatta. Lachuun hin jaaladha maaliif jennaan isii keessatti waan rabbi guddifnuuf waan isii keessatti dhabaa keenya gargaaruuf jecha iida teenya hundaa'uun hin jaaladha. Tamirra jaalatta. Iida adaa dhabu Irra. Irra ogaa jettu nama foon jaalatu na sa'u jirtaasa? Iida lamaan irraa tamsi laa irra feetaati. Iida lamaan irraa. Ta irra gammadu hedduu bakka. Tanin hedduu irra gammadu iidul adahaa yookaan iida har'aan tanaa kana iida fixrii. Fayyadamuu kana. Afaa kajannu kana maaliif jennaan? Amma kaalkaan hedduu kana. Ayyaamu tashriik janiiti isaan booda guyyaa sadii yookaan iida guyyaa duraa malee guyyaa sadii guutuu kan isa keessatti rabbi gabbarree nyaannee dhugnee akkas akka rabbiin ka kuluu washrabuu hani'an akka juusanitti kan itti bashannanu waan ta'eef jecha anillee dhuguma iida adahaa kanatti na gammachiisa. Iida adaa irra beekee. Tamirra jaalatta. Iida arafaatiif isa itti lachuutu numaan jaalata. Tamirra jaalatta. Saniin irra jaalatu iida ladahaa. Iida ladaadha. Maaliif? Guyyaa iidaa kana waan maleekaanis gabbuutee waan rabbiin gartee ittiin dhaadetuuf iidaa hajjii tana. Guyyaa iidaa hajjii waan rabbiin ittiin maleekattis dhaadetee. Guyyaa sagalee. Guyyaa saglaffaa kanala maleekaanis gabbuutee daawwadhaa jeeni gabroota akkanaatiin dachiirraa qabaa jee akkasii maleekaan gabbuutee ittiin nu laaltee rabbiin ittiin dhaadetuuf. Silaa guyyaa iidaa qofa keessa gootan maal? Gootu akka mataa. Akka mataa qiyyaatteen guyyaa iidaa kan ibsadhu. Guyyaa tokkicha san gammachuun gaggeessee guyyaa itti aanu akka amantii xiyyaatti itti fufuu qaban jira. Namni tokko guyyaa san qaadhimaatii afaadhaa wajjin qamaa qajeefaa jira. Akka saahiba kiyyaa faan ammaa if dura na baallamaniiru lafeerra na baallaman osoo foon hin ta'in. If dura jechuudha osoo waan sanuu ittiin dhiyaatin lafeerra na baallame foon osoo. Tagaafa ijoollee san immoo taammaa tana rafeeta. Taammaa tanaan rafadha. Taammaa rafeeta. Tagaafa ijoollee immoo taammaa rafeeta. Tagaafa ammaatiin rafadha tagaafa ijoolleetiin rafadha. Maaliif? Tagaafa ijoollee sana hedduu nama oofti yoo. Akkanumatti deemtin jettee. Akkanumatti osoo deemnu miilli kunii fi maaliin kun daaraan hotee osoo deemtanii. osuma yaadnu jechuudha. Gideen sana laan mallee gideen sana laale gideen sana jirtu bakka atanummaa tana. Nama qaanfatu dura koftee ni beektaa? Ayi kofeen beeku. Beekaa jetta. Nin beeka dhugaa. Yoo guyyaa iidaa. Guyyaa iidaa bara dheengaddaatu hin deemu bara kaan. Akkam taate? Lafumatti hin kufe. Kophee dheertuu hin deemaa ture. Qanumaan kufe. Nama kofte? Nama qaanfatu ture? Huccuun bitatin ni qabda. Iidarraa huccuun bitatini? Iida jechuun huccuu haaraa qatti uffatanii miti ka isa keessatti miskiina gargaaranii rabbi sodaa jabeeysanii Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu. Namni huccuu bitachuudhaa fi bitachuu dhabuutti hedduu irran fee waan hin laalu. Waa takka bitadhee bitachuu baaddee ati waan hin dilas laaluu qabu ni uyyaa dadhu kanatti kamiin bitadhee kamiin disi jee. Namni tokko yoo huccuun bitanne iidatti hin beeku hin kuni dogoggorteen jaalan gama kiyya. Ati akkasitti hin beektu. An akkas. Gaafa ijoolleeti moo gaafa ammara godhufe? Way gaafa ijoollee san bikkan deemin hin qabnu amma immoo teessoodhaan teessoodha yaalan haalaan. Amma deddeemuu feetu jechuudha akka duraanii. Akka duraanii sanitti deemuun na dabbaraa'u. Deeni goota?
Borumo. Idan godhu. Maaliif? Bakka bilooktii hin jira waa qaamuma malee ida godhu. Idan godhu cuutadhee maali. Saniifuu ammoo warra si daawwee jiru kanaan ida godhi jettaa ammoo godhin jettaa. Haa godhuu fedhees haa godhuu fedhinis mirgi qaba namayyuu. Silaa dirqamni kam? Dirqamni moo godhuu qaba? Godhuu qabanii? Ida godhaa jiina. Ida godhaa daawwattoota keenya. Ida godhaa yaa Ida godhaa daawwattoota keenya. Galatoo. Galanni keessan hin badin. Magaalaa keessa yaa'anii hanga ammaa isin biraan gahaa turre kunoo akka ammaan tana dabarsine kana fakkaata. Egaa gaafilee akkana argachuudhaaf chaanala keenya Education Vine subscribe godhuudhaan cinaa dhaabbadhaan akkasuma nu jajjabeessaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.